guys guys Dubai keessa deemu maal akka nama fayyadu laala inna wayne guys makiinaan ittiin deemaa jiru agartanii ወይኔ ጉዴ akkam ደስ ነው በእናታችሁ የምሬና አይናታም ኦፋ ጅርት የቹዳ ከዛ ወይኔ ኢትዮጵያ ነው ማለት ዋና ከና ወማና ከና ትደም خلاص ጋር ሰገርተኒ የምሬና ባይ ደስ ነው እና ዱጋ ረቢ ዋናን ጀሩልኝ እንቀቡ ሲነን ጃለዳ ሲነን ከበጃ ነጋና Wow, congratulations. Biftun Dubai ufte Dubai keessa fata zana jecha jirti jechuudha. Waaqayyo baga si gargaare bareedu ko baga waaqayyo si gargaare. Dhugaa dubbachuuf mucayyoon tuni siqaayii hedduudha kan isheen argaa turte yeroo darbetti namoonni beektan hin beektanii namoonni hin beekne immoo siqaayii hedduudha kan isheen yeroo baay'ee tikkeettiin isheellee akkasuma viizaa ishee yeroo baay'ee jala dogongoramee namoonni sababa isheetiin ijoolleen baay'ee walitti kan bu'anii amma immoo waaqayyoof galannaa ta'u sirraa fi kunoo Dubaay keessa fataa zanaa jechaa jirti jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatanii akkasuma warri mana kana faaraa taatan immoo sabskraayibii gochuun maamila ta'aa. Akkasuma kaajollee baadiyaa warri baadiyaa keessa dharraatamee warri bakka kana yaadatan jirtanii iddoo kanatti warii eeddanii beektanii komentii kana akka warri bakkee kanatti iddoo kanatti warii eeddanii beektanii jechuudha. Warii akkasuma bakkee bakka iddoo magariisa kana dhugaa rabbi biyyi keenya bar waan isheen dhabdeen jirtu bar akkatti das nama jedhu dhugaa rabbi meelaala waaqa akkatti inni bareedu hedduu namatti tola dhugaa rabbi. Ani baadiyaa kana hedduun baadiyaa keenya hedduun jaaladha. Keessattuu iddoo mukkeen akkas gammoojjii akkas jiru kana hedduun jaaladha. Mee nama meeqatu yaadata iddoo kana jechuudha. Nama meeqa keessantu iddoo kana beekame iddoo kana nama meeqa yaadata. Horii eeganii beektanii ani dhugaa dubbachuuf horii eegee jira. Waggaa tokkoon eegee saniin booda inni timirtii galee jechuudha. Dhagaaf beeke jechuudha. Waggaa tokko eegee saniin boodatti immoo timirtii galee jechuudha. Innaa dhugaa bakka natti tola horii eeguun jechuudha. Waa'ee horii san immoo osoo hin kaaseen fixu jechuudha. Baay'een jaalladha horii eeguu hedduu takkan jaalladha. Ani oolurra horii eeguu naa wayya akkasuma qonnallee kutuu naa wayya jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya akka nama bakka kana yaadattaniif waan kana seetti fidee. Innaa akka yaadattaniif iddoo kana seetti malee waan biraamate jechuudha. Akkasii waan intala baadiyaa ta'ee horii eegaa guddadheefan bakkee kana yaadadhe baay'ee tokko natti tola. Baay'een jaalladha bakkee kana jechuudha. Rabbi waaqaa iddoo akkanaa kanneen hedduun takka hin jaalladha. Namoonni muka fa'a kortanii furundundoo fa'a waan akkasii hojjetanii jirtani. Lubbuu teenya waaqmatu nu eega malee namni jallisaa dhagaa ta'ee jechuudha. Jallisaa dhagaa ta'ee ati gubbaa baatee furundundoo akkasitti dhaattu jechuudha. Jarri qilee dhagaa ta'ee jechuudha. Jira garuu lubbuu teenya tanarraa baanee ijoollummaan kun lubbuu irraa nama baasa. Lubbuun tun nama amma garuu nama rartee hagan guddadhe nama rartee duraa nama rarte lubbuun ta'u jechuudha. Maaliif uumaa natti fakkaatu kaa waan waluu alillee natti fakkaatu bar qilee irra fiigaa oola akka wannaa akka daldeessaa jechuudha. Daldeessaa jechuudha. Qileen hin jira bosonni iddoo naannoo keenya jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedhan yaadadha kan mukkeen kana yoo arge warii yoo arge keessattuu gammoojjii hedduun jaalladha jechuudha. Achittiin horii eegaa guddadhe jechuudha. Innaa itti aansuudhaan waan baadiyaa yaadadheefan waan baadiyaa sitti haasa'ee taasisuudhaan waa'ee biiftuuti kana sa'uu dhufe jechuudha. Biiftuu baga waaqayyoon obboleettii keenya baga waaqayyoo si gargaaree dhugaa dubbachuu fi maaliif mucayyoon kun akkuma beekamu haadhaaf abbaallee hin qabdu kan ishee guddise akka'uudha. Akka ishee qofa kan isheen qabdu waaqayyo immoo kun guyyaa qaba ishee gargaaree jira. Amma Dubaay dhufteerti akkasuma immoo ijoollee galateeffattee baay'ee tokko galatoomaas jetteerti mucayyooni. Innaa jechuun namni obsaan eeggate waa hundumaa raawwachuu hin danda'ama. Yaa nama dalagatu hoo taate amma nagaan dalagachuu dandeessi. Akkasuma akka mucayyoon kun uummataan kan isheen hedduu kanallee geesse waaqayyo haa galatoomu. Akkasuma uummanni Oromoollee haa galatoomanii akkasuma maakii Orollee haa galatoomtu. Gaarubbachuudhaaf sababa isheetii wanti kun hundi kan raawwate akkasuma mucayyoon tun kan beekamtii argattee karaa maakitirraan namni beektanii karaa maakitirraan dhugaa dubbachuu fi isheedha kan gargaaraa ture isheedha kan waa hunda gochaa ture akkasuma beekamtii akka argattu akka feemasiis taatu kan goosise isheedha jechuudha.
walumaa galatti galatoomii jechuun barbaada nuyyuu dhugaa dubbachuu fi maakii sanii maakiidhaan dhugaa rabbii galatoomii jechuun barbaada intala garrame intala bareeddu tana dhugaa rabbii haa galatoomtu mucayyoo tana akkasitti yaaddee ishee fiduu isheetitti hedduu takka ishee galateeffadha jechuudha gargaarsa isheetiin kan isheen as geeche uummanni Oromoos gargaaru isheedha kan sababa ta'eef hunduma caalaa jechuudha maaliif namni ulataa namaan beekne kan biraallee beekuu hin danda'u jechuudha sii galtee. Kanaafi walumaa galatti maakii galatoomii haadha koo umrii dheeraa waaqayyo si haa eebbisu mucayyoo kana bakka sanii baastee iddoo kana galchuun ishee hedduu takka dasneedhe hedduu takka gammada jechuudha gaarummaa hojjechuun immoo namaaf himati atis gaafa gaarii hojjette obboleettii koo obboleessa koo gaafa gaarii hojjette waaqayyo irraa argatte jechuudha amma maakiin mucayyoo kana waan gaarii hojjette rakkina ishiin keessa jirtu boo'icha ishee imimmaa ishee sallaalte jechuudha garuu waaqayyo immoo bakka ishee san akkasitti ishee waaqayyo irraa argatte jechuudha isin galee rakkina nama oolchanii rakkina keessaa ishee baastee iddoo kanaan geesse jechuudha. Naa waaqayyoof galannaa ta'uu isheen kun amma Dubaayii keessa fataa sanaa jechaarte yoo haalaan dalagatte jijjiiramuu dandeessi jechuudha. Akkasuma immoo kaayaa amma feemasiidhas beekamtii qabdis dalagachuu dandeessi isiniin jedha. Kana fakkaataa biiftuun kaa Dubaayii baate isiniin jechuun barbaade hordoftoota kiyya kana fakkaataa isiniin jedha akkasuma kaayee ijoolleen akka isheetti illee ishiillee jijjiiree waaqayyoollee ijoollee akka ishee rakkatanii waaqayyoollee haa jijjiiru dhugaa rabbii baay'ee tokko natti tole jechuudhaan maaliif nama tokko gaarii yoo taate gaarummaa sanatti waaqayyo irraa argatte malee nama sana irraa himatti sii galee hunne caalachu keessaa nama rakkattoota rakkatee ijoollee akkasitti karaa irratti fanii bakka gaarii hoogaan hedduu takka das nama jedha jechuudha irraa gammachuu isheen qabdu mucayyoon tuni hagana jedhee isin ta'uu hin danda'u akkuma viidiyoo ishee baay'ee argaa jirtanii laayivii irrattis argaa jirtanii gammachuu guddaa qabdi jechuudha okay hamileen ishee gadi hin cabu jechuudha lumaa galatti kana fakkaataa isin jedha hordoftoota kiyyaa waaqayyoon immoo isinillee gargaaruu jabaadhaa namni dalagate hin jijjiiraa namni dalagate hima jijjiiramaa namni obsa qabullee inuma wayitti baachuudha akkasuma ka hundi keessaniyyuu mana kana warri haaraa taatanii sabskiraaybii gochuudhaan maamila ta'a yaada qiiqoo qabaattan immoo komeentiitti barreessuun dagatinaa isiniin jedha dhugaa dubbachuu fi waan haarawaa dhufaa jira waan ta'eef waan haarofti sun immoo dhiyaachuu ga'e waan ta'eef maatii naa ta'a hundi keessaniyyuu saniin booddee immoo wanti haarofti gaafa gallakkifamu waan babbareedaa waan barumsa irraa argattan waan baqa hangara jedhee sitti hin danda'u wanta isinii qopheessu heduu jechuudha naa yeroo gabaabduu keessatti yoo xiqqaate baqa yeroo gabaabaa keessatti baqa yeroo gabaabaa keessatti waan baay'ee walirraa barachuu dandeenya kana caalaa yeroo biyya galitti jechuudha waan baay'ee walirraa barachuu dandeenya viidiyoo baay'ee isin hojjechuu danda'a ani karoorri kiyya dhugaa dubbachuu fi shamarran biyya arabaati irratti hojjechuudha jajjabeessuudha cinaa ejjechuudha akkasuma namoota rakkatan cinaallee ejjechuudha kanneen lamaani kaayyoon kiyya waaqayyo illee itti siyaa ga'uunaan jedha isallee karoora baay'een qaba dhugaa rabbi waaqa karoora baay'ee hedduuta kan qaba karoora jechuudha waa ati yaadde kana waaqayyo illee siyaa guutunaan jedha akkuma amantaa keessatti na eebbisaa hundi keessan warri viidiyoo kiyya gadhumaa daawwattan na eebbisaa waan ati yaadde waan ati ni hatte hundumaa waaqayyo siyaa guutu jedhaati koomeentii irratti na barreessaa isinin jaalladha isin kabaja baay'ee hanga viidiyoo biraa wal deebi'u.